هندي مكتبور هجارة بمدرسة سوام ملاته أتخيس قلت أتخيستي سعودي نمرابتو أتخيس وجين قلة أما اللي وانت كيادة ربي جزاها قبلوا ممري ربي هاري رسو جدا راي وجين مكتو دو أوليانو مخينانا قبا مخينا ساسا مقايدهم بكسلا نما بتشيوقا جنيه سلا ركون بتو شيخ الرفتن تندربو مالي وما نقول أني ربو الجرا سنبوسو تدم جاء كذب سنة بكمتاشي سوالين دبر شينو كنا مخين يا دو خيسة يروام توزن كيزت صدركا بتو كمتاتي صدركا بتو خيسة رو عمري ربي نواريرس ربي عمري نواريرس تنام بريان كيا إنكم صدركا سنقبات تونا وجين جنخين فيا جاء إذن كيسة قدبوا وانجبتوا إذن الله وربي ربي سناقود ورب حلال ديمين نوبرتين أما قوم خيسة نغني قندك يمين قدسة برنوت أمالي من أما قدتهم دندو نين قدسة جئ إذن كيسة رفيلة بطرة ودا كيسة تسنب أما قندك ينرفون قبجيدو رفوسا خنا وروان قدت ربي سناقود dargaggoon biyyaatii fi barnoota namni barata dargaggeessa biyyaatu barata haawwan biyyaa barata shamarranii barata yoo isin irraa fudhattan malee namni biroo karraa fudhatu hin jiru tanaaf nama namni hin guddisin namni guddisu hin jiru quba qabaadhaa immatti dhageessan ammoo ganda suqul shaadam tuulaadha hangam takka fayyada ganda qabanaa kan ganduni الشيخ خينيا جانيتي في التقبل تمام شيخ خينيا جتني وشيني سني فيته الرافوة مبدني هرو بشان نما قبو ملي هرو نما هرو جلب بيلا ربي سنين قرين بريانكي يا مدرسانكم مدرسة رجتم من برنوتا جتم وان قدو راتو علمنا ما دنيا رجراتونا وأفرين جراتا جانيت الدنيا هندر والتاتنا أفرين إلمنا ما درو برنوتا قباتشوكب بيتك جراتش سودا برنوتا قباتشوكب لما فان دينك هرتشوكب صدفان تكما أمتشوكب إدو إسانيت نرجيسني تكما جراتشوكب دي تكما أمتشوكب صد أفرقان أمو هجتي سيجب يفتقب إلمنا ما تقو يو بنغرانسا كمبناته هو هندك كيسبون جيدا ورابه بكدك أركائي جراتون دندو بيفي خيسن نمتهم دندو تنف جمن هاديبنو بنوتت هاديبنو نوتي برنوتا قدي خفناك جرة وني انقدنا ماتو برنوتا دربودان مهندسة خجنتات أرانو ما في سيت جرة نرجيسني ورر ما هاسو كنا نرى قباف أكانجي وني شيء ندفع وانجبتو وجدتوني ميلنا نرجيسني وان بيجاو ومنين سيهمو نمني براتو برنوتا مالي كيسا ودر قدوسي نتارا واني سنر رابر بانو لان ديجري فآمت وان ديجري ولي سنر رابر بانا الدنيا من خنطة على ديامنا جرتي قلتني من خيسة دانا في أباك انكو ولي أسدها نورا أبتو هي جانا قيسني انت الوقت افتو خطاسس والكن جماعة دقوة قهرك جماعة برنيك أمنا أبين يخين جماعة نبربر النمالي لكن جولتين كمالي نرابرو هنا يمنو إذا جيسني أموني تاتي مانتات جماعة قدانا نقامه هم نهابرتوني هاتهم موت إذن كان الكنون دقا ما يابو لي جنما خان وان كتبوهم بي إسنين درتنا ما خان جربتن وان جمان جيس من بيتني غافة درا
nan abdula fankatu naheltunarraan kaatu ooruun tee hadaa haa taatu jaartiin teeta nama waa qabuu haa taatu je ciqilee qabachuun dargaggeessi ciqilee qabachuun qabu jechuudha. Dargaggeessi kun bilchituun isa abdatti yoo barnoota dargaggeessin baratin namuma biree halaalaa dhufee isin bulcha abadan waan feetaa haa ta'u abbaan fedhe haa dhufu dhageessu dargaggeessi gara barnootaatti deebuu qaba sheenii waan bareedduudha fidee bakka tana nuu kaa'e barnoota kana sheekarraa ni fudhanna moo fudhannu ni fudhannaami namni baratu gaabbaree sooggaa mataa micciiruu soy qabaane ni qabaa namni baratu bannamni mataa micciiru nama dalagaa dhabee beekani mataa micciirreen taaloo murachuun jammura murachuun aadaa oromooti moo amantii islaamaati mee takkittuma tanaan isin gaafadha aadaan qabna aadaan qabnaa moo amantii keessa wani jirti amantiin islaamaa jammura murachuu fi taaloo murachuu hunda haraami jette amantiin aadaan oromoo keessatti hin jiru yoo wallaaltan yoo nuti oromoodhaati bifa ummata keenyaa ka duri dachii teenyarra calaqqisiifnee ummata keenya aadaan kana jechuun ni barsiifna ka jettan taate goofaree filadha himeetani goofareen jala kanaalaan firu takka muran bareedumina taanaan namni hundi si daawwata aadaa akkasii qabnaan jeenu aadaa bareeddu kana dhiiftaniiti kana yaatan wallaaltanii an gara nuyyaa ubeetanii nuyyaa udeemtaniin beekan ani gaafiin biyya hongu hunda namni hallayyatti nu deemaadhaa jiru dhiiroo eenyu jechumaan hoggu hunda ani mataa foo hunduni gara nu geessuu deemti jee tokkoon angoo horkanne abbaa angoollee yoo taane mataa akkasi foonee yoo deemne maraataan arraan kana eessaa ummataan hoogganee deemaa nuunjaan maraataa jedhanii kanaaf akka akkas hin taane arrarraa qabnee mataan gofleessuu isaa dhiifnu dhageessu kanaaf obboleeyyan kiyya sheeyniree bu'aa hedduu nuu dubbatu haala amma nu keessa jiru yeroo keessa jirurraa haala hedduu nuu dubbatu mana tokkoon jaare yoo jette namni kun bar waa guyyumaarraa kana jaartee arumatti irraa fixeetti hin galtu suutaan waan hedduu dalaganii jira ama tokko amata lama ama sadii illee namarra ni gala kanaaf wanni niin jiru mee qalbiidhaan haa deebinu biyya amantii teenya haa jabeeyfannu gaafa duraa amantii irratti nama meeqaa dhume ni beeytan sheekan meeqaa isin duraa dhume kanarrallee namni silaa odoo jiraateetti fayyadamna juu nama meeqaa kun arraan kana san hunda keessa kunnee arumaa fi si ganda jiraan je yoon baranne wanni niin siin juu laal wanni barnoonni gaariitiif ni beeyta namticha tokkootu mucaadhaan na tumee jee himannaa dhufe jangara qaadii hogguusanii gurbaan keessummaaf dalagaa jeen barlooni eegaa hii jeen duuba aboo wallee wanni si tumeef loonuma sarsisee je laal waa garii waan fagootti lakkaawina maali namni baratin ulee namaan dhawanii fi ulee horiin dhawan addaan hin beeku amma isinii gola barnoonni namni ilmi namaa kun hafteedha beeka ilmi namaa nama kana hafte beekaan je dhawi jaaniin illeen dhawu ilmi namaa uleen looniitii fi uleen namaa adda isiniin gola amma kanaaf yoo barattan shaffeen nama dhooytan malee bordoodhaan nama dhooytan ni galaa isin barnoota namni ulee namaatii fi ulee loonii addaan nama wallaalchisaan je samaanuma taatan jara keenya sheeyni waan bareedduun nuu dhufee kanaafuu awwaliniintu gara barnootaatti haa deebinu mataafuu haa dhiifnu isiniif ta'a yoo bari isin hin dhiisin manni barnootaa kun isiniif dhufe isin ban doktorummaa kanuma namaati achi laaltanii harkatti dhooytan malee wanni doktora ta'uu isiniin hafnee bar sa doktorummaa namaa akka jeeltanii obboonta ani fuudhaminiintu
gariin hoggaa namarratti ilaale huccuun itti bareeddi malee hoggaa isarra dhufte itti hin bareeddi. Inni galaani kan ammaffaadhaa horii garii ni beeytan. Kan abbaan hoggaa horii mooran naqe loonirraa loonuma kanarraa hin danda'u mataa mukatti hidhee loonirraa hidhanii ta'anii ni jiru. Yotti bal'isanii immoo dhiiroo inni ni saara baafatu jaanii mataarraa hiikan loon kana hunda faffacaasee fixa. Horii akkasii jiru. Amala horii isanii qabaachuu qabu. Isiniif galaami jara keenyaan walumaa galattuu fagoon deemu gara barnootaatti haa deebinu. Lakkisa akka malee jirraati akkatti jirru ifitti haa deebinu. Beekti takka haumsi biyya takkaa yoo ummanni biyyaa barnoota hin qabaatin yoo amalli isaanii safuu biitti sun safuu hin qabaatin yoo tokkummaan hin jiraatin abadan biitti sun nama ciciifti malee haatee biyyaan deemuu hin dandeessu. Biitti nama miila ta'uuf itti haajam. Nama bareechee addunyaa biratti maqaa siinaa bareechutti haajam. Namni sun nuyi biitti sun teenyaan isa. Aboota eenyumaami? Eenyu itti abba nuumi? Yoo kabiraa dhufee qorii dhiqatee biyya tana durattuu anumaa isin bulchaati. Hayyee anumatti kennadhaa yoo jiroo itti kennatan fakkaatti mallee itti kennatani. Kanaafuu amala haa jijjiirama if keessaa jijjiiramanii jijjiiramni eessaa madda seen anaa fi si keessaa maddeen walitti idaanee dachii tanarratti hoggaa dhufe bareeda. Dhageessanii mee manaamaa fi abjuu hunda manaamaa fi abjuu jirtu hunda nurraa gallachisaa dirreen irratti haa dalaynu. Biyya teenya haa guddifannu hamtuu haa deebinu rabbi balaa nurraa haa deebisu. Balaa halaalaa nu kajeeltu talkee qarattu taama mootu hunda rabbi nurraa haa deebisu. Abbaa biyyaa godhee numa warra biyya tana bulchee gammadu nu haa godhu. Karaa seenneeti teenyaa rabbi nu haa beeksisu. Teenyaa rabbi nu haa beeksisu. Abaariis rabbi nurraa haa deebisu. Rooba kana waliin nu haa ga'u. Baddaa gammoojjii keessatti hiree rabbi nu haa tolchu. Hiree teenya tana bareedduu gaaddisa biyya hunda wal ga'u rabbiin nu haa godhu. Ka Afrikaan hunditti gammaddu san rabbiin nu haa godhu. Warra asirraa liqii Ameerikaa gaafa duraa Ameerikaan qamadii asitti ulmarrarraabsu gaafa duraa qamadii Ameerikaadhaa bishingaadhaan galata galchu rabbi nu haa godhu. Rabbi harki namaa namarraa galuu gaarii bara. Saniifuu dachii teenya tana dachii meerkuurii onnuu deebiftu rabbi haa godhu. Angara boodaatti dargaggoo teenya barnoota jabaadhaa lakkisa mataa foonuu nafte haamurraa haftu. Mataa namaa waa takka faayidaa hin qabne ka dalagaa dhabeen mataa foona maal goonaa mataa foona dachii babbareedduu tana qabna biyya tana bareechuu qabna doktorummaa fuudhuudha qabna. Hundi keenya doktorummaa galtaniituma kollejjuma qaraa oolu maaltu biyyaa gadi isin godhe bareedummaa dhaqabdanii biyyaa gadi akka dhabummaan haadhaa fi abbaadhaanis awwanniniin jiru buurri tokko buurri barnootaa haadhaa fi abbaa ijoollee namni barsiisu mana keessaa waan ijoolleen itti shaqalamtu waan ijoollee barnoota roorkuuf irraa eeguudha qaban haadhaa fi abbaan mana barnootaatiin bu'uura gaarii ta'uudha qabdan